faarfattoonni arginee waan hin beekne baadiyyaadha waan ta'eef waan isaan nyaata faarratti fakkaatu nama sanatti fakkaatu. Maatii luba guddinaa tumsaa wajjiniin wal fakkaata. Maatii sana dhaayinni. Taayipii isaa dabalatee tokkodha nuuni amalli keejjis wal fakkaata. Beeku. Abdii keetiif hojjaa keetiin akka takkamuu uffannaa keetiinis adda baataa jedhu. Maaliif dhiiste ammas taa'e? Dooteen tajaajila deeme. Tajaajila gaafa hin galu deemneetii mootummaa nama sadii. Albama isaa sadan yoo guutummaa isaa dhaggeeffataniitu ta'e keessattuu tokkoffaa fi lammaffaan harka 80 olii jechoota jaalala jedhu. Kantus keessa koo naannaa gitaara akkas soofaarra ta'a gitaara fuudhuu koo nan yaadadha. Isa booddee imimmaan daqiiqaa 30 gidduutti akkamii barreessite yoo naan jette faarfannaa sana amma akka mataa jaalatamu. Ana dabalatee namoonni sagalee kee baay'ee. Waggoota gara waggoota 8 naannoo waan akkasiiti bakka nan gungumaa tajaajila. Yeroo shaakalaa, yeroo kadhannaa akkamiin qabu? Anaanuu erga Beelzebul jedhanii isiniin immoo maal isiniin jedhuttanii yaadduu? Abboonni keenya jaallatamni si jedhu. Mata duree kan biraa hin qabu. Raajota sobaadhaa fi waltajjiin irra dhaabbate lakkaa'e. Eeliyaas kan inni akka kana xiyyeeffatee raajota kana barsiisa sobaa kana irraa gashu aarii wayii qabu. Amma iyyuu kanaa seensa isaarra jira. Reefu qabxii tokko reefuun kaasa. Mee tajaajilaa wajjin wal qabatee mudannoo nama hin barsiise. Namni baasa dhaqee jaala. Hojjaan. Miilli irra darbeetu karaa boodaa duwwaa goota. Yoo kophaa raftatee immoo isin hojjechiistu jiinsii fa'aa ol garagalchitu nuu kan nu godhan akka wal gadeennan Amsa kan qabaa eegaa kan qabaa. Egaa sagantaa kana immoo sabiskiraayib godhaa, sheer walii godhaa, koomenti godhaa, laayik godhaa.